Egaa HIV'n irraanfatameera Doctor. Namni maqaa isaallee dhahuu dhiiseera. Amma ergi koronaan dhufee booddee dhibeen warra kaanillee iyyuu irraanfatamaniiru. Akka wanta dhibee warra kaanii bakka bu'eetti koronaan jechuudha. Kanaan dura HIV'n miidiyaan baay'een guyyaatti waa'ee HIV'tu hin dubbatin hin darbu. Amma garuu akka irraanfatamuutti jira. Lakkoofsa namoota HIV'n qabamantu irrataa dhufe moo HIV'tu badaa dhufe moo maali laata mee waa'ee HIV walii wajjin haasofna? Egaa koronaan akkuma addunyaatti attention hundumaa fudhate. Dinagdee haa ta'u, jireenya hawaasaa haa ta'u, jireenya maatii haa ta'u, jireenya haaluma security biyyaallee haa ta'u jijjiireera. Egaa gara seera fayyaatti yeroo dhufnu immoo dhukkuboota warra kaan akka isaan irraanfatamaniif waan guddaa ta'eera jechuudha. Sababa guddaa ta'eera. Kun egaa amma nu biratti hin baramne malee biyyoota Iboolaan keessa turetti wanta wal fakkaataatu ture. Iboolaa caalaa dhukkuboota warra kaantu nama ajjeesaa ture. Kun maaliifidha? Inni sun attentionii nama waan qabatuuf saffisaan wanta uummata miidhaa jiruu fi akkuma koronaa kana deebi'ees immoo sababa manni addunyaa iddoo biraa miidheef akkaataa inni itti daddarbus adda waan ta'eedhaaf epidemikiidha yookiin paandemikiidha waan ta'eedhaaf namni isa kaan dhiiseetu gara kanaatti deebi'e. Fakkeenyaaf akkuma amma fakkeenyaaf yeroo abiddi wayii mana qabatu namni waan biraan irraanfata jechuudha. Abiddicha dhaamsuutti fiiga malee qodaallee jalaa baafachuu irratti baay'ee yaada qalbiinsa gara sana hin ta'u. Kanaaf inni kunis amma akkuma biyyaatti sana miidheetu attentioniin yookiin xiyyeeffannoon gara biraarraa gara koronaa duwwaatti akka inni dhufu godheera jechuudha. Mee gara HIV'tti gaafa dhufnu immoo jalqabuma iyyuu HIV'n maybe waggaa lamaan tokko ta'eera ergi awarenessiin HIV irratti uumamaa ture gadi hir'ateeti. Namoonni awarenessii isaaniitu climax ga'ennaan immoo dhibee kanatu badeennaan nu jechisiisame. Inni gaani jalqaba isaan kan nu ilaaluu qabnu HIV'n amala akkamiitiin namatti darbasa jedhudha. Silumaayyuu amala namaatiinitu namatti darba malee haala jiru miti waan ta'eedhaaf amalli immoo akkuma uumama keessatti yeroo yerootti wanta yaadachiifamuu qabudha. Garuu maaliif hir'isee isa gaan inni kun qorannoo barbaaduu danda'a. Maaliif duraan waggoota murtaa'e dura yeroo yerootti yaadachiifama. Miidiyaan hundumtuu amma jedhamutti isarratti odeeffannoo ga'aa kennu yeroo yerootti yaadachiisu nama. Kun garuu waggaa murtaa'e as waggaa lama akkuma ta'etti baay'ee gadi bu'eera. Haala ittiin hubannoon sun yookiin kaka'umsi uummataaf kennamu xiyyeeffannoon isa erga gadi bu'e sana gaan qorannoo barbaada. Garuu wanta tokko duwwaan ta'uu deeman yaada. Fakkeenyaaf warri sila deeggaraa turan xiyyeeffannoo isaan irratti kennan maal fakkaata? Naannoo san namoonni hojjechaa turan yookiin namoonni irratti leenji'an bakka sana jiru moo hojii biraa irratti deemaniiru? Inni kun egaan wanta qorannoo barbaadudha. Garuu wanti irratti walii gallu xiyyeeffannoon isaaf kennamu gadi bu'eera. Yeroo hubannoon gadi bu'u immoo ol guddatoon jiru ijoolleen. Isaan immoo xiyyeeffannoo yookiin odeeffannoo sana hin qaban taanaanii silumaayyuu ka'umsi isaa amala namaatirraati waan ta'eedhaaf irraanfatamaa deemaa jechuudha. Garuu lakkoofsi namoota HIVdhaan qabamaa jiranii hir'ataa jiramoo dabalaa jira? Sun egaan daataan kanaan dura ba'e yeroo hir'ateera jedhamee ture. Garuu akkuma hubannoon kun gadi bu'een immoo odeeffannoon ture deebisee ka'aa jira. Maaliif hubannoon namaa yeroo gadi bu'u of eeggannoon namaas hin hir'ata waan ta'eedhaaf deebisee ka'aa jira wanti jedhu tureera jechuudha akka ragaan jiru. Ji'oota muraasa dura daataan hammi ta'ee ba'e keessumaa magaalaa Finfinnee, Bahar Daarii fi Gaambeellaa irratti hojjetame lakkoofsa baay'ee nama naasisuun akka inni dabalaa turedha kan himame keessumaa magaalota gurguddaa irratti jechuudha. Egaa dhibeen kun ammas nama ajjeesaa akka inni jiru, maatii baay'ee diigaa akka inni jiru akkasumas ijoollee baay'ee
abbaa fi haadha malee hambisaa akka inni jiru akkuma durii meebii lakkoofsa baay'ee ol ka'aa ta'uu baatullee akkuma durii jira. Meegaa dhibee kanaaf eeggannoon ammas godhamuufii qabu maali jettu? Egaa akkuma jettee rakkoo hawaasummaa inni duraan geessise irra sun deebi'een ka'u jechuun rakkisaadha. Maaliif namnillee amaleeffatee yeroo yerootti of ilaaluun sun yoo hir'ate utuu hin beekamin sadarkaa miidhaa namaa lubbuu namaa yookiin maatii sanatti deemuu danda'a waan ta'eedhaaf hubannoon sun barbaachisaadha yaada jedhu qaba. Bifa inni ittiin daddarbu gaanii namoonni sirrimatti yaadachuu qabu. Dhukkuba kana ofirraa ittisuun inuma danda'ama. Akka koronaa illee miti. Amaluma namaati. Amala inni guddaan kan sanaaf nama saaxilu quunnamtii saalaati. Inni kaan immoo waan qara qabu walii wajjin fayyadamuudhaani yoo dhiiga nama tokko kan tokkotti darbeessa jedhudha. Sunillee amma egaa hamman hubadhutti namni sanarraa darbeera deeman yaada garuu namni sanas hubachuu qaba. Haadhii gara mucaatti yookiin ulfataatu gara mucaatti yookiin karaa harmaa hoosisuutiin darbuu hin danda'a. Sun garuu yoo dursamee baramee carraan sun dhiphachuu hin danda'a. Isaan kana. Walqunnamtii saalaa gaafa jennu egaa namoonni sirriitti understandii gochuu qabu. Walqunnamtii saalaa paartinarii yookaan immoo namoota jaalala abbaa manaa fi haadha manaa irraa ala yookaan immoo namoota hin beekamne wajjin walqunnamtii saalaa gochuu akka ta'e hubachuutu irra jira. Egaa namoonni paartinarii 2-3 qabaachuun namoota walqunnamtii saalaa wajjin godhan nama 2-3 kan biraa qabaachuunis sanaaf nama saaxila. Egaa gaa'ela durallee sana walqunnamtii saalaa raawwachuun sanaaf nama saaxiluu akka inni danda'udha hubachuu kan qabani. Egaa akkuma isin jettan immoo namoonni waan qara qabullee wal harkaa fuudhanii fayyadamuu dhiisaniiru. Ammas garuu hubannoon sun jiraachuu qaba. Namoota ijoollee xixiqqoo ta'anii barsiisuu danda'u turre jira jechuudha namoonni keenya. Egaa walumaa galatti waa'ee qoricha HIV fi akkasumas immoo akkaataa nuni itti HIV qoricha isaa hordofuu qabnus maal ta'uu qaba. Amma yeroo kanatti keessuma namoonni qoricha fudhachuu mana yaalaa dhaquu akkasumas dhibee kan biraatiif deemanii yaalamuun sodaatamaa jira waan ta'eef warri poozitiivii ta'ee maal gochuu qabu? Egaa warri dhukkuba isaanii beekanii qoricha fudhachaa jiran akka carraa ta'ee oduun gidduu kana ture maalidha? Namoonni qoricha isaanii fudhachuu hir'isaniiru wanta jedhu oduun tureera. Warri keessumaa warri HIV. Dhukkuboonni warri kaanis wal fakkaataadha. Gara mana yaalaa yookiin mana wal'aansa baay'inaan hin deeman waan ta'eedhaaf tarii dhaabaniiru wanta jedhu ture. Wanti warra fakkeenyaaf HIV poozitiivii ta'an garuu adda godhu maalidha? Waa'ee dhukkuba isaanii sirriitti beeku. Akka carraa namoota wajjin haasa'aa turre baay'ee jechuun wanta dhukkuba isaanii sana irra deddeebiidha wanta dubbisaniif ofirrattis waan beekaniif hubannoo gadi fagoo qabudha kan jedhu kan akkaataan warri ogeessa fayyaa sitti ilaalu isaaniin akka dhukkuboota warra kaanii miti. Namoonni kun sirriitti dhukkuba isaanii hin hubatu waan ta'eedhaaf hin hordofuudha. Garuu akkuma waliigalaatti isaanis akka beekan maaltu jira. Dhukkubi kun tokko akkuma sila jenne amala namaarraan dhufa waan ta'eedhaaf wanta inni hin barbaanne sana yookiin immoo karaa inni ittiin darbu sanaaf wanta karaa ta'anii irraa of eeguudha. Nama biraatti illee kan darbinee fi yookiin immoo rezistaantii wanti ta'e vaayirasiin HIV ta'e amala kan jijjiirrate illee nama sanatti akka hin darbineef of eeggannoo gochuudha. Qoricha isaanii garuu walitti fufiinsaan fudhachuun barbaachisaadha. Ijoollee mana wal'aansaa isaan itti hordofaa jiran sanarratti dhaquun gara sana deemuun illee isaan rakkise bakka isaanitti dhiyoo jiru dhaqu. Ammallee harki caalaan bakka isaanitti dhiyoo jiru dhaqaniitu fudhatu fakkaata. Garuu odeeffannoo hin qabu maalidha? Hospitaala dhufaa warri turanii sababa koronaa kanaan dhufu warri dadhaban naannoo isaanii buufata fayyaa yookiin hospitaala haa ta'u bakkatti dhiyoo bakka jiranitti qoricha isaanii fudhachaa jiru.
isa jedhudha. Egaa vaayirasii kanaaf carraa kennuun irra hin jirudha. Yoo qorichi kun gargar kutame deebisee ka'a waan ta'eedhaa fi carraa sana kennuuf hin qabanii hordoffii isaanii sirriitti hordofuu qabu, qoricha isaanii sirriitti hordofuu qabu akkuma isa duraanii jechuudha. Garuu isaan waa'ee dhukkuba isaaniis waa'ee qorichichaas baay'ee beeku jedhaman abdaddanii of eeggannoon garuu barbaachisaadha. Qoricha fudhachuun salphaa miti. Guyya guyyaatti fudhatu waan ta'eedhaaf isaan kun hubatoodha. Kanaaf gargar kutuun akka irra hin jiru rakkoo sanaaf rakkoo dabaluuf akka nama isaanii saaxilee.